Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilman Oromoo dan biyya lafaa jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii alhamdulillah. Har'a Ijipti keessatti rakkoo hamtuu keessa jirra. Obboleessa keenya tokko kaleessa uummanni biyya kanaa nu jala ajjeesee ture. Saba sanii dhaabbata UNHCR fuula duratti dhaabbata UN duratti hiriirri deemaa jira. Haalli biyya tana keessa jirulleen eedarraa kaasee haala ulfaataa wayitu jira. Uummanni biyya kanaa of eeggannoo akka gootan saafuu baqattoonni Ijipti jirtan dhaamsa kana isiniif dabarsuu barbaada. Viidiyoo kanallee sheer godhaadha. Akka nama hunda bira dhaqxuun isiniin jaa galatoomaa ulfaadhaadha. Dhimmichi kun dhimma laaftitti ilaalamuu miti. Yoo xiqqaa ta'e gara nama 3 hamma 4tti inni miidhaa hamaa keessa jiru. Ijoolleen miidhamtuunis amma kaan mana yaalaatti geeffamee jira. Inni kun ammoo ijoolleen keenyalleen kan nurraa ajjeefame ijoollee nama keenya, garuu ka ajjeesanis nama keenya, ka hidhanis nama keenya. Ijoollee nama 6 nama 7 hidhanii jiru. Akkasiin jedha. Haalli jireenyaa as keessa jiru kunilleen haala nagaa miti. Rabbi nagaa akka buusu abdii qabna. Jajjabaadhaa, wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Viidiyoo tana mee sheer godhaa. Viidiyoon tun nama hedduu bira akka dhaqxu barbaada. Qeerroon Beelee Huseen qeerroo akkamii wattan mucaa mana madaam seenee tuktukii bitatee tuktukii isaatiin of gargaaraa nama maatii gargaaraa turetu jira. Haala kanaan wal qabatee mucaan kun gara onnee isaa cinaa jechuudha, gara kalee kana cinaa jechuudha. Kanaaf leenjiramee ajjeefame. Maatii firoottan isaatii fi haalii hundaaf jajjabina akka kennu abdii qabna. Jajjabaadhaa. Viidiyoo kanallee sheer godhaa, nama bira akka dhaqxu isiniin jaa. Oromootii jabaadhaa. Sagalee waliif ta'aa. Sagalee waliif ta'uun baay'ee barbaachisaan isiniin jaa. Jajjabaadhaa. Maatii fi firoottan isaa hundilleen akka jajjabaatan abdii qabna. Akkuma har'aatti wal jajjabeessinee xiqqaa guddaan wal cinaa dhaabbachaa jirrutti inshallah yoo Rabbi jedhee dhiiga obboleessa keenyaas haaluma kanaan haalli amma jiru haala ulfaataadha. Asiif achi deemuunis hin danda'amu. Poolisiin yookiin shurxaan guutee jira. Ijoolleen keenyaas of eeggannoo cimsaa. Halkanillee bakka hin taane hin deemina. Waraqaa teessanillee kiishaan dhabina. Akkasinis jajjabaadhaa, wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Inshallah yoo Rabbi jedhee hamma dhumaatti wajjin jirra. Viidiyoo kanallee sheer godhaadha. Garuu wanti baay'ee nama gammachiisu poolisoonni biyya kanaa akka biyya keenyaa miti. Imaanaa itti kenname eeguudhaan aduu hamtuu tana keessa dhaabbatanii sakattaanii waa meeqa hojjetaa jiru. Biyyi keenyaas haala akkasiitti silaa hojjete garuu baay'ee namatti tola. Biyya keenya keessattuu kabajaa hin qabnu. Biyya namaa keessatti kabajaa maalii qabna? Har'a gadda hamaa keessa jirra. Jajjabaadhaa. Inshallah ta'ala gadda kana keessaas Rabbi nu haa baasu. Nagallee nu haa godhu. Baqattoonni jirtan ammoo eeggannoo cimsaadhaa. Jajjabaadhaa. Viidiyoo xiqqoo tana waraabeen ture. Viidiyoo kanallee sheer godhaa, nama biraan gahaadha. Akkasiin isiniin jaa. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtanis warreen sagalee nuuf taatanis galatoomaa ulfaadhaa. Ammallee sagalee nuuf ta'a. Sagaleen teessan addunyaatti akka dhagahamtu abdii qabna. Sagaleen koos baay'ee qallatee jira gatii ta'eef isinitti dhagahama jeen abdii qaba. Jajjabaadhaa. Yaada qabaatanis komentii jalatti nu barreessaa.
jajjabaadhaa warreen jajjabeessaa jirtanis galatoomaa wal cinaa dhaabbannaa amma dhumaatti wajjin jabaa inshaallah gadaa bilisummaati nagaa rabbi naa godhu jajjabaadhaa jajjabina walii hawwina obboleessa keenyallee rabbi jannataa kan nuuf dhiiga isaa akka baasus abdii qabnaa ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa irra jirtan hundi keessanuu warreen sagalee nuuf taatan galatoomaa isiniin jaa ulfaadhaa. Video birootiin amma walitti deebinu inshaallah yoo rabbiin jedhee walitti nu deebise video birootiin walitti deebina galatoomaa ulfaadhaa gadaa bilisummaa akka ta'u